garoodhiwwan maddeen alaarraa arganneetti wayitaa ceenu ammoo Ameerikaanii magaalaa New York bakka awwaalchaa Heart Island jedhamutti namoota jumlaan boolla tokkotti awwaaluu irratti argamti. Iddoon awwaalchaa kun waggoota 150 darbaniif bakka namoonni fira hin qabnee fi awwaalchaaf kaffaluu hin dandeenye mootummaadhaan itti awwaalaman ture. Bakki kun yeroo ammaa immoo iddoo awwaalchaa namoota COVID-19 du'aniif oolaa jira. Hanga gabaasni kun qindaa'etti Ameerikaatti namoonni miiliyoona walakkaa ol dhukkubichaan qabamanii 19,000 ol kan ta'an ammoo lubbuu isaanii dhabaniiru. Guyyoo waariyoo gabaasota maddeen garaagaraa irraa argate akka ta'anitti qindeesse. But in the most famous city of the richest country in the world, they're digging mass graves. Doktori fayyaa osoo deeggarsa gaafatu COVID-19 qabame lubbuu dhabe. Beeljiyeem lakkoofsa namoota du'anii galmeessiti. Kooriyaa kibbaa coronavirus namoota qabamanii fayyan keessa 91 marsalammeessoof qabuun isa dhaga'ame. Muummichi ministeera Biriitaaniyaa Boris Johnson kutaa wallaansa yookaan ICU keessa ba'e. Biyyatti Baarseloonaa fi Ispeen bitti koronaan qabsiistoonni jalyoo galchitu. Leenjisaan beekamaan Premier League Ingiliz Kenny English koronaan qabameen oduu haaraa weerar dhibee koronaati. Biyyatti Donald Trump Ameerikaan dir New York dheeda Heart Island keessa jimlaan namoota bool tokkotti awwaaluu jira. Bakkiitti awwaalchata Heart Island jedhamtu tun waggoota 150 dabraniif namoota firaaffii xanqamni khasirna awwaalcha kaffalachuu hin dandeenyeef mootummaan itti awwaalatu. Amma akka suuraan BBC'n maxxansu tokko agarsiisutti tollaan kun dhiyootan keessummaa haaraa simacha jiraachuu isaa dubbata. It is somehow unimaginable, unbelievable, that in the most famous city of the richest country in the world, they're digging mass graves for those who can't afford a funeral and for those who died of coronavirus. Ragaan qabatamaan namooti lafsun qubatan yookaan kachitti awwaalaman hagan jirjiraachuu baatus sanduuqa reeffa baay'een akkuma kuntaal qamadii gannaa tarreen diriirfamu suuraa yookaan billichiintu agarsiisa. Ameerikaanii duri hojiin namoota du'an awwaaluu hidhamtoota manidha Raayikis Island jedhamu ture. Amma sabab coronavirus irra kankai maltooti laf dhugaa godaanuu jira waan baay'ataniif mootummaan Donald Trump awwaaltota dhuqa cara jiraachuu isaa dubbata. Kanaaf reeffi namoota du'anii kunin guyyoota 5 eegi waleeganii warra tuulamaniin booda jimlaan bool tokkotti awwaalamuu jedhan. Amma jigaaf 20 Ameerikaaf Kooriyaan kibbas yoo dhibeen coronavirus biyyi isaanii galuu balbaloomsan. Kooriyaa kibbaa COVID-19 dubartii lami Chaayinaa taa'umri 35 durubee dheeduwaan irra dhufuun isii himamirra tokko jechuun mul'ata. Aduu gombuliin vaayirasichi namoota 50 caalirra gabaafamuun warri vaayirasichaan qabamuun shakkaman kun duub dhukkubichi bataskaan yookaan cheechi deeguu keessatti argam tokko namoota ittiin makamuun babal'ina vaayirasichaatiif qooda olaanaa baatan. Haaluma kanaan bultii 7 yookaan jalqabdi gurraan dhalaa Kooriyaan kibba keezi 5,000 ol gabaasuun Eeshiyaa keessa lammaffaa taate Chaayinaa morkut khayad arma prezidantiin biyyattii Moon Jae-in hojii addunyaa irratti akka fakkeenyaatti isaan dinqisiifachiiftu hojjetan. Hojiin isaanii kun namoota akka man isaaniitiin ba'an dhorkutur. Haaluma kanaan vaayirasii koronaa guyyoota muraasa keessa beelessan ofirra gaggeessan. Ji tokkoon dur gaafumsuun jechuun bittottees keessa prezidantiin Ameerikaa Donald Trump akkan jechuun dhaadhat we will crush China's virus yookaan vaayirasii Chaayinaa kan dhukka irra kaamne injifan jechuun dubbata. Ameerikaa gaaf Trump akkan jedhan namshan qofa lubbuudha. Ammi yeroo gabaabduu ji tokko gadiin booda gabaasaatii ammoduun tun hojjetamtu kallattiin darboo jiru. Ameerikaan namoota 19,000 ol awwaaluun namooti walakka miiliyoona ammoo vaayirasichaan rukutaman. New York, New Jersey, Michigan, Massachusetts, Pennsylvania, California fi Lausana akka jajjaba jiru. New Yorkitti dhukkubichaa ajaa'ibsiisa ta'een faffaca'ina rifachiisuu irra kaka'e kantiibaan magaalaa New York Bill Deal Blasio torban kan keessa kan jedhe. Weerarri kun